Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video kiyya kanarraa ijoolleen umriin keessan 18 gad ta'e akkasuma ijoolleen shamarranii hin heeruminii fi ijoolleen dhiiraa viidiyoon kun isin ilaallatu waan ta'eef osoo dabarsitanii isin gorsa. Har'aa ijoollee shamarranii gaa'ela keessa jiran qofa wajjin haasa'uudhaaf hin dhufe. Ati kan shamaraa kan mana dhaabattee jaarsa kan keetii wajjin jireenya gaa'elaa jiraataa jirtu. Har'aa ሌላኛውን የሴትነት ጥበብ አስተምርሻለሁ። መላ ሸመሬ አባ ምና ኢሲ ኢቲን ቀቡ ደንዴቱ አከ ኢኒ to'annoo kan kee jala ta'u akka inni adada mana kan keetii gadi baheen haga mana kan keetiitti as deebi'utti sammuu isaa keessatti siyaadaa oolu isa taasisu keessaa isa tokko kan ta'e mala haati manaa abbaa manaa isii tiriit ittiin gootu isa dhungoo jedhamu akkamitti abbaa manaa kan kee wajjin waan kana raawwachuu akka dandeettu sirriitti sitti hima. San dura garuu akkuma yeroo hunda isin jedhu viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka gahu laayik gochuudhaan eegala. Warroonni haaraa taatan akka inspire subscribe gochuun maatii jaalalaa kanatti ida'amaa isin jedhaa ceessa booda deebina. Addunyaa kanarratti waan rabbiin bareechisee uume keessaa isheen jalqabaa shamara. Shamarri gaa'ela keessa jirtu akka mana isii koontirool gochuudhaaf abbaa manaa isii harka isii irra gochuudhaaf humna jabaa humna guddaa qabdi. Garuu as biratti gaafiin guddaan akkam gootee humna san itti fayyadamuu dandeetti isa jedhudha. Shamarri qaroon ብልህ የሆነች ሴት ይሄንን ሚስጥር ቀድማ ነው የምትረዳው። yeroo tokko shamarran tokko argitanii hin beektanii? Ebalu bar niitii isaa jalaa hin ka'u. Waan isiin jette malee bar waan biraa hin godhu jedhanii shamara akkasitti irraa haasan argatanii hin beektanii? Shamara akkasii san yoo akkanatti jaallattan isin waan addaa wayii irratti hin agartan. Bareeda addaa wayiitu hin qabdu yookaan beekumsa addaa wayiitu hin qabdu. Maaltu akkana isii irraa isa maraachettan? Isiin waan maraachitee qabdi. እንዴት አድርጋ ባሏን ኮንትሮል ማድረግ እንዳለባት ቀድማ ገብቷታል። yoo inni manaa gadi bahu akka inni mana isaa yaadu. Bakka akka inni shamara biraa arguu hin dandeenyetti ija isaa jaamsitee jirti. Taadiyaa shamara akkanaa kana ta'uu yoo barbaadde kennaa uumamni uumamaan siif kenne san akkamitti itti fayyadamuu akka qabdu beekuudha qabda. Baay'ee shamarran erga heerumaniin booda ilmoo tokko lama erga dahaniin booda fedhiin isaan ijoollee dhiiraa irratti qaban yookiin ammoo waan akka ifa manaa godhaatii waan akka hariiroo yookiin walquunnamtii abbaa manaa isaanii wajjin raawwachuudhaaf fedhiin isaanii baay'ee gadi bu'aa deemaa jedha qorannoon. Shamarran hedduunis waan kana ragaa bahaniitiin jiru. Ijoolleen dhiiraa garuu akkasumatti. Even umriin isaa 80 iyyuu ta'e waan san fedhuurraa of duuban deemu. Kun ammoo የስሜት አለመመጣጠን yookiin ammoo maal jedhamu? Walmadaaluu dhabuu miiraa si'ii fi isa gidduutti uumuu danda'a. Ati hin barbaaddu inni waan kana barbaadaa jira. Gaafa ammoo sitti achi siiqee sirraa dhabe namni kun uumama waan ta'eef fedhiidha waan ta'eef gadi bahee alaa suqachuun isaan oolu. Yookaan deemee biraa sirra fuudha yoo humna qabaate. Yoo humna san dhabe ammoo saayid chiikii tanneen katamaa keessa deemaa ari'uu jalqabaa jechuudha. So kun marti akka hin taane ati mana kan kee keessatti akkamitti malaan abbaa manaa kan kee koontirool gochuu akka qabdu beekuudha qabda. So maloota san keessaa irra isa tokko sitti hima. Isa dhungoo jedhamu. Karaalee nama tokkoof jaalala keenya ittiin ibsinu keessaa tokko dhungoodha. Yeroo hedduu wanti kun dhiirarraa dhufa. Miti isa tuusitti dhufa malee ati yeroo hedduu kaatee abbaa manaa kan kee waan akkanaa kanaan gammachiisuudhaaf hin yaaltu. Kun dogongora guddaadha. Beeki. Ijoolleen dhiiraa yeroo hunda barbaaduun jaalatan. Gaafa tokko barbaadamaa ta'uun nama gammachiisa. Waan akkasiisan gootee isa gammachiisuun si'iifis ajiriidha baay'ee. Shamarri takka abbaa manaa isii waan inni fedhuun isa gammachiisuun rabbi irraayyuu ajirii qabdi obboleettiiti. So har'aa akkam gootee karaa kanaan abbaa manaa kan kee gammachiisu akka qabdu qabxiilee 5 takkaa sitti hima. San dura garuu abbaa manaa kan kee dhungoodhaan akkamitti gammachiisuu akka qabdu sitti himuu kiyyaan dura wantoota dhungoo keessatti raawwatamuu hin qabne qabxiilee 4 takkasiif kaasa. Viidiyoo kana baay'ee ijoolleen gaa'ela keessa jirtan sirriitti caqasa. Akkasuma shamarran gaa'ela ijaarrachuudhaaf deemaa jirtan
baay'isee isin fayyada. Bilaas ammoo akka qabxiitti wanti isiniif dabalu namoonni tokko tokko wantoota akkana kanarraa yoo haasa'amu waan qaanyaa waan akkanaa jedhan. Wanti qaanyaa waa hedduu jira obboleewwan ta'e. Waa hedduu argaa jirra sooshaal miidiyaa irratti. Gaafa qaama keenya qullaa kaafnee dhiira hin beekneef suuraa erginu qaanyaa hin qabnu. Gaafa suuraan keenya feesbuukii fi tiiktookii irra olii gad oofamu qaanyaa hin qabnu. Gaafa tiiktook laayivii irra baanee dhugaa uffata keenya ofirraa mulquudhaaf kaanu qaanyaa hin qabnu. Waan akkanatti gaa'ela keenya sirreessuu danda'u irraa yoo haasofnu ammoo nama qaanessa. Namoonni ilaalcha akkanaa kana qabdan yoo jiraattan piliis nagahumaan viidiyoo kana cufadhaatii viidiyoo tiyya keessaa ba'a. Lakki barachuu barbaanna warra jettan ammoo qaamaa qalbiidhaan na caqasaa. Kan dura garuu jechoota safuu cabsan viidiyoo kana keessatti isinitti dubbadhuuf gamanumaan dhiifama isin gaafadha. Hamma danda'een garuu daangaa osoo hin darbiin jechoota filataa isiniif ibsuudhaaf yaala. Qabxiileen afran abbaa manaa kan kee wajjin wanta dhungoo jedhamu kan yoo raawwattu gochuu hin qabne keessaa inni duraa obboleettii tiyya afaan kan kee qulqullina isaa osoo hin eegin abbaa manaa kan keetitti gonkumallee hin siiqe. Ilkaan kan kee pilaas arraba kan kee sirritti akka hafuura takka hin qabaanitti erga birash gootee qulqulleessitee kaatee yoo danda'ame ammoo waan afaan keessatti ispiree godhan takka jira. Afaan baay'ee namaa rihaa gaarii namaaf kennitu. Abbaa manaa kan kee cinaa osoo hin dhiyaatiin dura qulqullina afaan kan keetii sirritti eeggachuu kan kee hin dagatin. Lammaffaa abbaa manaa kan kee wajjin yeroo waan kana raawwattu namoonni waan kanarratti yaada kennan akka ibsanitti jechuudha. By the way, wanti ani isiniif himaa jiru kun qo'annoo kanaan dura namoota hedduu irratti geggeeffamee cuunfamee bahee isiniif dhiyeessuutti hin jira. Warroota qo'annoon irratti geggeeffame kanneen keessaa irra caalaan kan ibsanii wanti irraa isaan jibbanii shamarran takka tokko yeroo abbaa manaa isii dhungattu የሆነ ላጯን እያዝረከረከች እንጀራ miti maal jedhamu አንጩፈ isii gurura isii akkanatti gadi በጣም ነው የሚደብረው. akkamitti akka isiniif ibsu hin beeku garuu isiniif gala jedheetiin yaada. Abbaa manaa kan kee wajjin waan kana yeroo raawwattu hancufni kan kee gururri kan kee indii afuulaa indii iskimoolaa diras aga afaan isaa keessatti guututti haga irra gadi jigutti በጣም ነው የሚደብረው እና dhungoo akkanaa kanas raawwachuurraa of qusadhu. Qabxii sadaffaan irraa of eeggachuu qabdudha ammoo qorannoon kun akka ibsutti shamarran takka takka yeroo abbaa manaa isaanii wajjin waan kana raawwatan እንዴት አድርጌ እንደምገልጽላቸው akkam godhee akkasii ibsuun beeku guys. Dhiifama garuu please እባካችሁን እንዳትቀየሙኝ jechoota isinitti fayyadamaa jiru kanaaf dhiifama guddaan isiniin jedha. Maawaq allabaachuu biyyee siraasakku ነውና shamarran tokko tokko abbaa manaa isaanii yeroo dhungatan oh my god yaa ይቅርታ እና yeroo waan kana raawwatan okay, let's get back. Dhiifama viidiyoo addaan kuteetiin isinitti deebi'ee. Qabxiin sadaffaan yeroo abbaa manaa keessa wajjin waan kana raawwatan godhuu hin qabne ammoo arrabaan afaan nama sanii keessa seentanii arrabaan indii yoona allaaralla akka iskaabaasoriitti keessa seentanii qotuu sanirraa qusadhaa. By the way, shamarri waan akkanaa kana gootu baay'ee nama jibbisiisa. Even osoo ta'eeyyuu dhiirarraa batta. Osoo ta'eeyyuu dhiirarraa sunuyyuu hin taatu. Yoo taateyyuu dhiirarraa bareeda malee shamarri arraba afaan nama sanii san keessa jettee እንደሆነ ነገር ማድረግ በጣም ነው የሚደብረው እና qabxii sadaffaa kana gochuurraa of qusadhaa. Qabxiin arfaffaan ijoolleen shamarranii irraa of qusachuudha qabdan ammoo shamarran tokko tokko yeroo abbaa manaa isaanii wajjin waan kana raawwatan inda nikishaa nama san ciniinuu nama san dhahuu nama san qeensaan qaama isaa mummuruu waan akkanaa kun irratti mul'ata akka qorannoo kana irratti ibsamee jirutti jechuudha. Shamarran amala akkanaa kana qabdan yoo jiraatanis wanti kun akka namni sun miira keessa jiru san keessaa bahu isa taasisa. Ati maybe akka gammachuun keenya dabalu jettee
I don't know for some reason at waan san godhaa jirta. Garuu ammoo nama sanarratti dhiibbaan inni qabu akka namni sun miira san keessaa rifaasuudhaan bahee gammachuun inni sirraa argataa jiru sun akka adda dhaabatu taasisa waan ta'eef yeroo waan kana raawwattan wal ciniinuu mabbocaacar mannakaakas waan jedhamu kanarraa of qusachuudhaaf yaala. Imagine namni kun miira keessa seenee waan kanas osoo wajjin raawwataa jiru yoo ati takkitti waan kaatee bineensa itti taatu hundi as bineensa lishashishuu jiran እና waan akkanaa kanarraa waan akka ciniinuu nama san qeensaan waan argitaniin even meeshaadhaan warra namatti darbatee nama dha'utu jira jedhani. Viidiyoo tokko irratti muuvii afaan Amaariffaa tokko irratti yeroo ilaalu haati manaa abbaa manaa isii wajjin waan kana yeroo raawwattu meeshaa mana keessaa fuutee yeroo isiin mana keessa ariisutu jira. It's like what is this? Wanti kun maal jedhamee akka ibsamu I don't know. Namoonni amala akkanaa kana qabaatan namni kun akka waan kanarraa sodaatee miira san keessaa bahu isa taasisa waan ta'eef waan akkanaa kana qabxiilee afran kana osoo gochuudha baattanii ilaallamu. Gara ammoo wantoota yeroo abbaa manaa kan wajjin waan kana raawwattan ta'uudha qaban akka daran inni jaalala fedhu sirraa argatu akka atis gammaddee inni sirraa gammadu akka adada manaa gadi baheen haga mana isaatitti ol deebi'u isa hawwisiiftu isa taasiftu qabxiilee ammasitti himu kana hojiirra oolchuudhaaf yaala. So qabxiin tokkoffaa fi inni duraa abbaa manaa kan kee biratti dhiyaachuu kan keetiin isa dhungachuu kan keetiin dura wantoota gochuu qabdu keessaa inni duraa qabxii duratti siif dhayeetiin jira qulqullina afaan kan keetii. Kana yeroo hundaa make sure yeroo isatti dhiyaatu rihaan bareenni afaan kan kee keessa nama harkisa baay'ee wayi. Osoo atuun asanitti dhiyaachuu baattee inni nuu dirqamee sitti as dhufa. Hafuurri afaan kan son keessaa bahu isa gammachiisa. የሆነ በዛ በምታደርጉት ነገር ላይ የሚጨምረው ስኬል ነገር አለ። ሶ ሰንጎቹ ከንኬትን ድረ የሮ ሁንዳ አፋን ከንኬ ቁልቁሉ ተኡፊ ስሜል ዮኪን ሞ ሪያ ጋሪ ቀባቺሳ ምርከን ይፈደው ቀብጢን ለመፋን ሞ ሂዲን ከንኬ ሶፍት ተው ደቀባ ቫዝሊን ይገረገራ ዮኪን ሞ ቻፕስቲኪ ከቢሻኒን ይጅራምቲ isa dibachuudhaan hidhiin kan kee soft sittaayyi raasu የሚማርክ shamarri takka abbaa manaa ishiitti yoo hin bareedne eenyuuf bareeddi? Nuti bara akka amantaa keenyaatti osoo deemne bara shamarri yeroo gadi baatu silaa ምንም ነገር አትቀባው nuti yoo gabbaanu kaan dibannee kaan uffannee shittoo fi gadi naqnee gadi baana miti silaa akka amantaatitti osoo itti deemneeti shamarri yoo manaa gadi baatu matakkallee godhattee waliin baatu yeroo manatti ol deebitu sa'aatii abbaan manaa isii alaa seenuudhaaf dhiyaate dhiqattee uffattee bareeddee diddibattee rihaa gaarii godhattee yoo inni isa argu maashaallah yaa nuuri jedhee akka inni itti gammadu silaa isa godhuu qabdi akka amantaa keenyaatti osoo deemne nuti ammoo garagalii yeroo manaa gadi baanu uf qaqqabnee kaan dibannee kaan uffannee gadi baanu yoo manatti os seennee abbaan manaa keenya dhufu maraattu fakkaannee isa eeda. This is completely wrong. So haga danda'amini I know kan yeroo jedhu haala jireenya keessan ግምቱስ ሳላስገባ ቀርቼ አይደለም. namni bareeduuf uf bareechisuuf uf qopheessuuf haalli jireenyaas murteessaadha. Sun akkuma jirti ta'ee ammoo abbaan manaa kan keessa ammoo dirqama qabda isaaf kana gochuudhaaf ati ይሄ ውዴታ አይደለም by the way ግዴታ ነው. akka amantaa keenyaatti shamarri takka midhaan osoo bukeessaa irratti abbaan manaa isii kotteedhaan deemuudhaa dirqama qabdi. ይሄ ግዴታ ነው. ባልሽን ማስደሰት በነገራችን ላይ ባልሽን ማስደሰት ያለብሽ ለባልሽ ብለሽ ብቻ ሳይሆን ለአላህ ብለሽ ነው። ረብሌ ስራ ገመዳ ቤት አባ መና ከን ጋፋ ገመቺፍት ረብሌ ስራ ገመዳ መለይኮኒ ስትገመድ ጋፋ አባ መና ከን ኪዋ ስራ ፈዴ ስራ ደቤ halkan guutuu maleekaan si abaaraa bulti jedha subhaanallah. Na abbaa manaa kan kee gammachiisuun abbaa manaa keetiif qofa osoo hin taane kalaama rabbii kan keetiillee guutuudhaafi. So qabxiin lammaffaan yeroo abbaa manaa kan keetitti kaloodhaaf deemtu naannoo afaan kan keetitti vaaziliinis ta'ee chaappistikiis ta'ee godhattee akka siyaayሽ ራሱ እንዲጓጓ ልታደርጊው ይገባል. So qabxiin sadaffaan yeroo abbaa manaa kan kee wajjin waan kana raawwattu
akka inni sitti gammadu isa taasisu ammoo abbaa manaa kee wajjin yeroo waan kana raawwachuudhaaf deemtan eye contact waan jedhamu. Ijaan wal ilaalu waan kana viidiyoo darbe keessatti isiniif kaasee jira. Moora ammoo asitti isiniif ibsa. Eye contactiin ijaan wal argu qofa osoo hin taane miirri keessanis akka wal keessa seenu taasisa. So አንዳንዴ እያወራችሁ በአይናችሁ ሀሳዊ keessa osoo jirtanii yeroo ijaan walitti buutan yaa eye contact ijaan qofa osoo hin taane miirri keessanis akka wal keessa seenu taasisa. Achumatti jechoota jaalalaa garaagaraa fayyadamu. Akka inni keessi isaa gammadu godhaa suutaan suutaan gara abbaa manaa kan keetti dhiyaate waan akkasii sana yeroo isa wajjin raawwattu ይሄ ወንድ ልጅ በጣም ከሴት ልጅ የሚፈልገው at the same time ammoo waan inni akkaan irraa gammadu keessaa isa tokko. Dhungoo ijaan wal ilaalaa suutaan tasgabbiidhaan jechoota jaalalaa waliif ibsaa yeroo wanta kana raawwatan abbaan manaa obboleettii hedduu takka sirraa gammada. Mee waan kana abbaa manaa wajjin yaali. Garuu ammoo warroonni osoo gaa'ela hin godhatin boyfriendiif girlfriendii wajjin waan kana raawwachuuf as jala jirtanii yoo jiraattan tirfuu diqaalaa mashakamu tirfuu qaallah gar maxxalaat ነው waan biraa waan isiniin jedhu hin qabu. So bakkachuun shamarran gaa'ela keessa osoo hin seenin waan akkanaa kana dhiira wajjin raawwaturraa of qusadhaa. Dhiirri gaafa takka waan kana sirraa argate obboleettii tiyya. Never si fuudhu. By the way amala dhiiraa dhiirri shamara gaa'elaan dura itti taphate fuudhuun barbaadu obboleettii tiyya. Gaa'elaan dura torbaa saddeetii taphatee gaafa saglaffaa ammoo intala manaa wayii xiqqishuu wayii waan akkanaa kana argitee hin beene akkasiisan fuudhuu barbaada. Moonyi ndaattoonu gaa'ela keessa osoo hin seenin dhiira kamuu wajjin waan akkanaa kana raawwachuurraa obboleewwan tiyya of qusadhaa. So inni arfaffaan waan kana yeroo abbaa manaa kan kee wajjin raawwattu akka inni sirraa gammadu taasisu ammoo haaluma san keessatti yeroo dheeraadhaaf እንደዛ አይነት ስሜት ውስጥ መቆየት akkam godhee akka isiniif ibsu hin beeku. Garuu ammoo haaluma amma duratti isiniif ibsisaniin ijaan wal ilaalaa miiraan wal keessa seentanii yeroo dheeraadhaaf haala saniin wal dhungachuun waan biraa osoo hin raawwatin. Akkanumaan yeroo dheeraadhaaf wal dhungachuunis akka inni sirraa gammadu pilaas ammoo akka miirri kan keessa aktiif ta'u taasisa. Kanaan dura isinitti himee jira. Gaafiilee yeroo hedduu irra deddeebitanii ijoollee shamarreen na gaafattan. Komantii viidiyoo darbee irrattis dubbiseetiin ture shamarree takka akkanaan jette. Ani abbaa manaa kiyya wajjin hariiroo yeroo raawwadhu qaamni kiyya baay'ee na dhukkubaa maaliif laataa naan jette. Kanaaf sababa hedduutu jira. San keessaa inni tokko ammoo maali beektaa? Shamarri dhiira wajjin waan kana yeroo raawwattu dalagaa qaamaati miti. Dalagaan isaa dalagaa sammuuti. Sammuun shamara takkaa yoo waan kanaaf aktiif hin taane qaamni isii hin banamu. Qaamni isii hin banamne jechaan ammoo lik inda maddafara akka dhiira wajjin yeroo gudeedamu miira akkasitti itti dhaga'ama. Even abbaa manaa kan kee wajjin waan kana raawwataa sammuun kan kee aktiif yoo hin taane hayyammaa yoo hin taane miira gudeedamuutu sitti dhaga'ama. Kanaaf osoo waan kana hin raawwatin dura at least for some time yeroon jaalalaa atii fi abbaa manaa kan kee waliin raawwattan akka miirri kan kee qaamni kan kee aktiif ta'u taasisa. So waan akkasiisan gochuu keessanii dura yeroo muraasaaf abbaa manaa kan kee wajjin yeroo jaalalaa haala kanaan dabarsuudhaaf yaalama. Qabxiin arfaffaan waan kana keessatti akka abbaan manaa kan kee sirraa gammadu atis ammoo akka gammadu si taasisu ammoo daarakshinii jijjiiruudha. Yeroo hedduu namoonni keessattuu Oromoon ta'e baay'ee amaarri waan akkana kanarratti aktiiviidha. እንዴት አድርገው ባላቸውን መያዝ እንዳለባቸው በደንብ ያውቃሉ። ይሄንን አኳን ሳልፈቱሌ ታቲ አሮን ነው ፕላስ አሞ ጋይስ ለህይወታችሁ የሚጠቅምን ምንም አይነት ነገር ለማወቅ ወደ ኋላ እንዳትሉ ጉግል ኬስ ሲና ሰርች ጎዳ ኪታብ ዋን አከና በርሲሱ ዩ አርገተን በረዳ ዱቢሳ ቤካ አባ መና ኬሰ ወጅን ኢትፈየደማ ጅረኛ ገመቹ ወሊን ጅራላ ሞንቲና ዱንጎ አለመናፍ አባ መና ግድት ራወተኑ ጀደሙ ዳይሬክሽን ተቆቆፋላ በቃ የሆነ አንድ ዳይሬክሽን ብቻ ነው የሚጠቀሙት ኢንስቴድ ገሩ ዳይሬክሽን መለዋወጥ ጋይስ አከም ተከዘን ይብሱን ቤኩ ትንሽ ይከብዳል ለማብራራት እና ኢን ጀነራል ዳይሬክሽን ይጅጅሩ ዳፍ ያላ በከ ገረገራ ፈየደሙ ዳፍ ያላ
some of his parts fakkeenyaaf mataa isaa, morma isaa, harka kan keetiin harka isaa tuttuquudhaaf yaali. Pilaas ammoo yeroo wanti kun yookiin ammoo yeroo abbaa manaa kan kee dhungattu pilaas bakka kanatti sirriitti osoo isiniif ibsee natti tola gin qaalaa tattaa'u jechoota ittiin isiniif ibsuu danda'uun dhabe. Atleast garuu karaa isaa isinitti mul'isee jira. Isin ammoo waan hafe ofii keessanii irra gahuudhaaf yaala. Qabxiin shanaffaa fi inni xumuraa abbaa manaa kan kee yeroo dhungattu miirri gammachuu akka itti dhaga'amu sis ammoo akka waan kanarratti aktiif taatu si taasisu ammoo ስትስሚው በስሱ በከንፈርሽ እሱን መንከስ ላይክ ሱታን hidhii kan keetiin ilkaaniin osoo hin taane hidhiidhaan isa ciniinuu. Kana yoo siin jedhu hanyi godhiitii foon isaarraa kaatti si ciniinis hin jechitti hin jiru. Xirsish saayinakaa'u osoo ilkaaniin hin tuqin hidhii kan keetiin qofa hidhii isaa ciniinuudhaaf yaala. Iheem moor akka inni waan kanarratti aktiif ta'uu fi gammachuu keessaa qabaatu taasisa. Beeki. Ciniin yoo siin jedhu waan ciniinaa viidiyoo kana yeroo jalqabu hin godhin siin jedhe sanii miti. Inni kun ilkaaniin osoo hin taane hidhiidhaan suuta yoo ciniintu moor innis waan sanarraa gammachuu akka qabaatu aktiif akka ta'u isa taasisa. So maloota kana fayyadamuudhaan abbaa manaa kan kee gammachiisuudhaaf yaali. Shamarran gaa'ela keessa jirtan wanti akka qabxiitti isiniif dabalu abbaa manaa keessatti kontirool gochuudhaaf yaala. Dhugaa isiniin jedha dhiirri jireenya isaa keessatti shamara takkarraa haadha manaa isaarraa wantoonni ijoon sadii wanti inni barbaadu jira. Tokkoffaan kabajamuu barbaada. Abbaa warraa kan kee kabaji. Isaaf jecha osoo hin taane rabbiif jecha isa kabaji. Gaafa ati waan kana gootu isa qofaa miti rabbillee sirraa gammada. Abbaa manaa kan keetii kabajaa qabaadhu. Jecha hin taane ittiin darbatiin akka agarte ittiin haasayin. Namoota afatti isa kabaji. Hiriyyoota isaa afatti isa kabaji. Isa ulfeeffadhu. Anaa miti beeki rabbi siin jedhe. Abbaa manaa kan keef kabajaa inni barbaadu san kenniifi. Inni lammaffaan abbaan manaa niitii isaarraa barbaadu ammoo nyaata buleetiti. Dhiirri sitti hin dubbatu baay'ee ijoolleen dhiiraa nyaata naa bilcheessuu jedhee sitti hin dubbatu buleetiti. Ati beektee isaa godhuu qabda. Ati beektee waan inni fedhu, waan inni barbaadu, waan inni jaalatu, waan humna rabbiin sii kenneen waan qabduun abbaa manaa kan kee tiriit godhe. Mee ijoollee amaaraa laalaa mee tiktookii ijoollee amaaraa jala seenaa laala. Abbootii manaa isaaniitti akka isaan itti qopheessan. Kana yoo jedhu jireenyi sooshaal miidiyaa kun guutumaan guututti mana keessatti hin raawwatama jechuu kiyyaati. Garuu most of the time ijoolleen amaaraa abbaa manaa isaanii garaa irratti garaatti hin jabaatan. Waan garagaraa hojjetuuf waan isa fayyadu waan inni jaalatu jala deemtee abbaa manaa isii sirriitti tiriit gooti. Oromoon teennoo hin jirtu. Abbaa manaa kan kee waan inni jaalatu yeroo hundaa tiriit gochuudhaaf yaala. Inni sadaffaan ammoo isa amma qabxiilee irratti haasaa jiru kana. Abbaa manaa kan kee akka haadha manummaa kan keetitti itti gaafatamummaa kan kee baheeti waan inni sirraa barbaadu guutuudhaafif yaala. Gaafa san goote buleetti. Dhiira waan biraatiin miidhanii beeki. Dhiira niitiin qaroon niitiin jabduun bila seet wandin የምታስረው በዚህ ነው. Akka inni gara tokkoon sochoone akka inni bitaa mirga hin laalle goote kan hiitu mana keessatti kanaan abbaa warraa kana sirraa argate taanaan kanaan sirraa gammachuu qaba taanaan obboleettii qilee yoo seenu jetteen siif seena. Ala gadi bahee haga mana kan keetitti ol deebi'utti muddamu. Shamarri biraa jaalaalee shamara itti fakkaatu dhiira itti fakkaatituuwwan. Manaa gadi bahee haga mana kan keetitti ol deebi'utti muddamu. Gadi bahee shamara biraa argee shamara ittiin fakkaatu. Tuwwan dhiira itti fakkaatti. እና ያንን ለማድረግ ጥበበኛ ሴት ሁኚ። ዋን ረቢን uumamaan siif kenne ሁላችንም እኮ አለን። ሁሉም ሴት ጋር አለ እኮ ይሄ። ግን እንዴት መጠቀም እንዳለባት የምታውቀው ጥቂት ሴት ናት። akkamitti itti fayyadamu akka qabdu kabeetu shamara muraasa akkamitti itti fayyadamu akka qabdu beektu san ta'iti mana kan kee gaa'ila kan keetitti roga godhi. Abbaan manaa kan kee sirraa gammachuu qabaate taanaan waa hunda caala si caqasa. Waa hunda caala si dhagaa. Namni hedduu keessan seenu. Maatiin isaas hin jeeqan. Hiriyoonni isaas hin jeeqan. Kootu jennaan fiigaa sii dhufa. Deemi jennaan fiigaa sirraa deema. Kana yoo jedhu ammoo of jala deebisiitii waan hin taane kontirool isa godhe jechuu kiyyaatti.
Garuu ammoo gaa'ila keessan qadhaabuudhaaf tokkoffaa malli itti fayyadamuu qabdu kanadha waan ta'eef sirriitti itti fayyadamii sin jedha. So guys viidiyoo kiyya kanarraa kanarratti goolabne shamarran viidiyoo kana daawwattan koomentii keessan naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraatiin wal agarraa nagaan naaf tura.